ayyaa fobboodha qalbiin na dhiphise Oromiyaa muummee ammaan adeemaa isaa fuuba hatti kararge Oromiyaa muummee rakkootti maddaa lammii kiyya arge Oromiyaa muummee gadaadha deeffate. Daadhii magaalaa Bishooftuu keessatti yaadannoo guddaa qaba. Gaafa arsadii ga'u gaafa irreechi ga'u hidhamuudhaan beekama. Jiddee gaarreeffatte daadhiin finni sun ilmi galaan wadaajoo amma isaan lamaanuu bakka dhugaa daadhiin bililleen jirmi sun marartuun likkee kabaa tokkichi akka raagaa eega isa namaa dhabne nutis fakkeessuttis dhaabbatattis qalbii cabne. Nuti maal taane kan waa ta'e isaa conqola'ee qeehaan mamee guddatetti nuti maal oolle bitan oole isaa reebamuudhaa hanga shiboo karchallee aatii daa'imatee daadhiina. Azziru ragaa himu waldaa macaafituu namaa keessatti daa'imatee kan carraaqaa ture daadhiina. Namni kophaatti kitaaba afur barreessee sirbas dhimma moggaasa karaa isaatiifis dhimma faawundeeshinii isaatiifis dhimma baadii maqaa isaatiin hundeeffamuutis bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti galee waajjira kantiibaa ga'ee kantiibaa bira adeemsarra jira garuu humna dhabneerra. Humna hin qabu humna dhabneerra. Har'a warra asirratti argaman obboleewwan isaa artistoonnis ta'ee warreen jajjaboo as keessa jirtan kanaan booda dhimma kana adeemsa jalqabne kan akka itti fufsiisnuuf gamanuma as bakka jirtanitti waadaa akka naannataniin barbaada. Warri kun keessan immoo silatti waadaa kana eenyu duubatti jedhu waan ta'eef akka waadaa naa fudhatanitti hamilee naa kennaaf. Waan baay'ee na ajaa'ibe jechama tokkoon isinii kaasa. Ogeessi iyyaa bulaa hattuun immoo bookkisaa bultii jedhe. Yoo muuziqaan akka dhabu yoo namni dhama'ee bakka dhabu. Tole kanaaf kanatti aansuudhaan immoo kanneen garanatti hafeeru dayyaadha gaafa daadhii wareegamu jecha Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa jannataa laataa turanii kan inni dubbate. Yeroo taatu eenyuun taana ana muusayyoo dhalaataa jedhee na yaadadha. Seenaa jireenya isaa daandii hojjete gaafas na duuba ture. Waa'ee isaa irratti dhimmamee gatii kaffalaa ture itti dhiyeenyaan na beeku. Haati warraa isaa addana jirti waan ta'eef egaa silaa warra jiraatu haceedha. Kiyyaa hacee kabajaa garnatti naaf feera. Haati kabraa haati ilmoo ofisii maal jetti argaa kiyya na agarsiisii jette dhiire. Hawwiin haadhaa ilmoo ishee arguudha. Daadhiin of bakka buusee deeme. Isatti boqatti imaanaa daadhii kabajaa garnatti naaf feera ilma daadhii kanaa. Tole abattanii jirtu waan ta'eef lammaa dhagginnatuu fi kiyyaan uffisa qophaa'e kana haadha daadhii aaddee likkee akka uffistan kabajaan isin gaafadha. Hayyee galatoomaa ulfaataa jiraadhaa haati daadhii godhuutii hin jaalannaa hin kabajnaa hamma jiranitti immoo waan dandeenyuun hin gargaarraa karaanis fagaatu garaan hin fagaatiin
biraa dhaabbannu galatoomaa ulfaadhaa taa'aa isaanis kabajaan iddoo ta'anitti nu deebisaa. Ada kino kakai Mariana we kino awara sana mi desa ramada ku ana awara sana ni eksa bira dabre bara raja sana tege lagi jadi nah ya bisa Waa'ee isin waliin dubbachuu barbaadu Haacaaluun du'ee Haacaaluun Oromoo hundarraa du'ee isin ammoo addatti abbaa warraati abbaa ijoollee isiiti
yeroo dheeraadhaaf akkuma isinis argitan kana misoon tun gaddarra jirti haga ammaatitti gaddaa jirti akka Oromootti wanni hunduu daangaa qaba wanni hunduu safuu qaba rabbiif jedhanii waan isantu jira maqaa keechaniif isin duratti wanni itti gaafadhu sigaa gadda kana dhaabii dhaamsanii akka jaarsatitti Harki neenni chaakurri looni haadha fi duudhaan kee mabbada.